Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa Waaqayyoo gooftichi gooftotaa, Waaqayyoo mootichi moototaa, Waaqayyo hundumaa qabu, hundumaa gochuu ni danda'u. Hunduma keenyaaf nageenya nu laatee bara 2016 bara qulqulluu Yohaannis irraatii bara 2017 bara qulqulluu Maatewositti fayyaa nagaadhaan waan nu dabarseef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Barri kun bara milkii, bara amantiitti jabaannee waan gaarii hojjennu akka nu ta'uuf hawwaa. Bara haaraa kana laachisee dubbii sagalee Waaqayyoo gabaabaa waliin barannaa Waaqayyo nu barsiisu. Mata duree ka'umsa keenya kan nuuf ta'u wanta hundumaa akka uffata moofa'eetti ni jijjiirta. Ofii keetii garuu mootee bara baraan ni jiraatta. Ati si'umaadhaa jedha. Faarsaa Daawit 101 yookaan 102 lakkoomsa 26 hanga 27. Dhugaadhumatti Waaqayyoo baroota baraan jijjira. Maayikiroo sekendiidhaan, daqiiqaadhaan, sa'aatiidhaan, guyyaadhaan, torbeedhaan lakkaa'ee Waaqayyoo waan hundumaa ni jijjira. Jaboota illee taanaan ni jijjira. Egaa Waaqayyo garuu Waaqayyoodha. Bara baraan mo'ee jiraata. Haaluma kanaan fulbaanni tokko waggaa waggaadhaan naanna'ee gaafa dhufu namoonni bara haaraa jedhanii kabajatu. Garuu barri haaraa kan ta'uu danda'u namni jireenya haaraa isa ta'e Kiristoos wajjin yoo jiraate qofaadha. Kanaafuu barichi bara Kiristoos wajjin jiraannee bara haaraa akka nu ta'uuf iyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Fulbaanni tokko waa baay'eedhaaf yaadatama. Waa baay'eedhaaf yaadatama yeroo jennu yaadannee kan ittiin eebba argannu wantooti baay'een jiru jechaadha. Inni tokkoffaan hangafa ergamootaa warra gurguddoo torbanuu keessaa tokko kan ta'e guyyaa yaadannoo qulqulluu Raagu'eeliiti. Inni lammaffaa guyyaa yaadannoo abbaa keenya nama tolaa, nama obsa qabeessa Iyyoob dhukkuba isaarraatii itti fayyee waan ta'eef guyyaa yaadannoo Iyyoobis ni jedhama. Iyyoob dhugaadhumatti akkuma beektanii nama Waaqayyo waan caqasee nama dhugaa ba'eefidha. Waan afur caqasee nama Waaqayyo dhugaa ba'eefidha. Matsaafa Iyyoob boqonnaa 1 irraa akkuma agarru. Haa ta'u malee garuu lola seexanaatiin lolamee qoramee waggaa 38 guutuu dhukkubsatee ciisaa ture. Dhukkuba isaa kanatti garuu obsaadhaan utuu Waaqayyoon hin gaddisiisin akka nutis borirraa dhalli namaa obsarraa barannu fakkeenyummaa guddaa nu ta'ee waggaa 38 booda garuu bishaan laga Yordaanositti cuuphatee deebi'ee haara'ee dargaggeessa waggaa 30 ta'ee muuxate. Edda sanaa booda qabeenyi isaa dachaadhaan dabalamee fi waggaa 140 jiraatee deebi'ee du'ee jechaadha. Egaa haaluma kanaan Waaqayyoo dhukkubarraatii gara jireenyaatti nama dabarsuu hin danda'a. Nama dulloome haaromsee jijjiree dargaggeessa gochuu ni danda'a. Isa uyyoome deebisee Waaqayyo qabeenya horee fi birrii horee fi jiraachisuu hin danda'a kan jedhu akka irraa barannuuf tokko yaadannoo Iyyoobiiti jechaadha. Inni sadaffaan yaadannoo Bartelemoos. Bartelemoos inni jedhamu barattoota gooftaa 12 keessaa tokko kan ta'e guyyaa wareegamummaa isaatiiti. Inni kan biraan guyyaa yaadannoo abbaa milkii. Egaa oolumaa gala yaadannoo qulqulloota baay'ee kana yaadachuudhaan suga isaaniirraa, waadaa isaaniirraa akka gonfannuudhaaf jecha fulbaanni tokko waa'ee kanaatiif kabajama. Haa ta'u garuu eenyudha waa'ee kanaa yaadatee kan kabaje? Eenyudha waa'ee kanaa yaadatee beekee sugii keessan wajjin haa ta'u kan jedhe? Jiraachuu maluuta wasin galateeffadha waan hin jiraanne yaada irraanfattan garuu tuutti yaadamee gaariidha kan jedhu irraa barra. Inni kan biraan Inquxaaxash jedhamees ni beekama yookaan ni waamama. Inquxaaxash waan jedhameef immoo waan gurguddoo sadiidhaaf. Inni tokkoffaan mootittiin Saabaadhaa. Mootittiin Saabaadhaa nama biyya Itoophiyaa beekamaa kan ta'e Taamiriin nama jedhamurraa seenaa Solomoon dhageesse. Akka inni mana qulqullummaa fakkeenya isa waaqarraadhaan ijaare. Akka inni mana mootummaa isaatii ijaare. Akka inni ogummaadhaan bulchiisa isaa geggeessaa jiru hundumaa dhageessee nama kana bira deemee irraa eebba fudhachuun qaba jettee karoorsite. Egaa gaafa dhaquudhaaf kaatu kanaa biyya Itoophiyaa keessatti wantoota jaallatamaaf filatamoo ta'an urgooftuu gaarii, dibata gaarii,
warqee diimaa biyya Itoophiyaa keessa jiru qabattee harka fuudhii kennuudhaaf gara Solomoon dhaqxe. Yeroo dhaqxus dhibee isheerraa yookaan wanta isheetti hibboo ta'e irraas furamuudhaaf jechaadha. Haaluma kanaan gaafa dhaqxuu kan jedhame caalaatti agarte. Baay'ee Waaqayyoonis galateeffatte. Waaqayyoonis galateeffattee mootichas galateeffattee dhibee ishee sanarraas wanta hibboo isheetti ta'e hundaarraas furmaata argattee achumaan jaalalaaf iyyama Waaqayyoo ta'ee Solomoon iyyuu ishee fuudhee achi ji'a ja'a jiraatte. Gaafa ji'a ja'a jiraattee manatti galuudhaaf kaatu Solomoon waan guguddaa lama kennaa godhe isheedhaaf kenne. Tokko iddoo Abrahaam mucaasaa itti aarsaa dhiyeesse tulluu Mooriyaa irraa kaasee hanga laga Yordaanositti kan jiru Beeteleem, Qaraaniyoo, Golgootaa dabalatee Beetaniyaa dabalatee kennaa saba Itoophiyaadhaa haa ta'u jedhee kenneef. Kan nama dhibuu kennaan kun hanga irraattiyyuu harka biyya Itoophiyaa keessa jira. Achirraas biyyi keenya Itoophiyaan gadaamaatii, adbaaraatii, bataskaana gurguddaa baay'ee qabdi. Kanaaf tokko kennaa kana kenne. Kennaa lammaffaa inni kenneef immoo kennaa qubatti kaawwatamu. Inkii, inquu, laxaaxish jedhee kennaa addaa kenneef. Akkas jechuun afaan Oromiffaatti yommuu hiikamu hoo waan hawwataa, waan miidhagaa ta'e quba keetti kaawwadhu jedhee quba isheetti kaa'eefii jedha. Achumarraan oolee bulee inquu xaaxash akka jechuun eegalamee seenaan mana kiristiyaanaan dubbata. Tokko kanarraa kaaseetii jechaadha. Egaa kan nama dhibu kennaa kana kan inni kenneef fulbaana tokko akka ta'e seenaan mana kiristiyaanaa ni dubbata. Kitaaba qulqulluu keessaas immoo akka isheen gara Solomoon deemtee kennaa isaaf laatte. Innis immoo kennaa isheedhaaf laate ragaan kitaaba qulqulluus ni jira. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 10 lakkoomsa 1-13. Lammaffaa Matsaafa Seenaa Baraa boqonnaa 9 1-12. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoomsa 38-42 irratti immoo gooftaan illee waa'ee kanaa fakkeenya godhee waa'ee harmee kanaa fakkeenya godhee barsiiseera jechaadha. Kanaafuu tokko waa'ee kanaaf inquxaaxash akka jedhamuun eegalamee seenaa irratti galmaa'ee jira. Kan lammataa wanta inni inquxaaxash jedhameef inquu ixaa lanagada kushwaxxaa kan jedhamurraa ka'ee akka ta'es seenaan mana kiristiyaanaa galmeessee jira. Inquu ixaa lanagada kushwaxxaa jechuun maal jechuudha? Carraa hawwataan qomoo warra kuushiidhaaf ba'ee kan jedhu. Mee kuush eenyudha? Akkuma beektan abbaan keenya Nohi bishaan badiisaa booda galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessee ijoollee isaas eebbisee holoraa lafa guutaa jedhee Waaqnis isaan eebbisee addunyaa kana kallattii sadiidhaan carraa buuseef. Yeroo carraa buusuuf nagada Kaam keessaatii carraan Afrikaa ba'e. Afrikaa qaqqabe. Afrikaa keessaa immoo mucaa Kaam kan ta'e Kuushin immoo Itoophiyaa qaqqabe. Egaa akkuma beektan ardii Afrikaa keessa albuudaan jiru irra isaa keessa taanaan jala isaa keessa uumamaan qabiyyee addaa, kennaa addaa, wantoota hawwataa ta'an addunyaa biraa keessa kan hin jirre wanti baay'een Itoophiyaa keessa biyya Afrikaa keessa akka jiran seenaadhaan wanti galmaa'an hin jiru. Kanaafuu wanta hawwataatu carraa hawwataatu isa qaqqabee kan jedhurraa kan ka'e inquu ixaa lanagada kushwaxxaa kan jedhurraa oolee bulee inquxaaxash jedhamu akka eegalees seenaan mana kiristiyaanaa ni dubbata. Inni sadaffaan inquxaaxash waan jedhameef yeroo ibsan abbooliin maal jedhanii akkuma beektanii matsaafaa faaruu caaluu kan Solomoon boqonnaa 2 lakkoomsa 11 irraa kaasnee gaafa laalluu akkana jedha. Kunoo ganniin darbee bokkaanis roobuusaa dhaabeera. Abaaboonnis dirree irratti mul'ataniiru. Yeroon kun yeroo yeedaloon itti dhaga'amudha. Simbirroonni illee yeedaloodhaan sagalee yeedaloo isaanii lafarratti dhageessisanii jedha. Ganniin darbee jedha. Dhugaadhumatti yeroo birraan bari'u egaa Waaqayyo waqtiilee afuriidhaan kan inni addunyaa kana sooru. Waqtiilee yeroo bokkaan roobuu arfaasaa jedhama. Yeroo bokkaan caamu immoo ganna jedhama. Yeroo biqiloonni garaagaraa biqilan isa booda birraatu dhufa. Birraa booda bonnatu jira. Arfan kanaan naanna'ee dhufa. Kanaaf egaa amma fulbaana 20 booda birraa jedhama. Kanaaf amma egaa lafti inni duraan dhoqqee ture hin qooraa. Bishaan inni duraan boora'ee hin calalaa. Dirreen duraan dukkanaa'ee ture amma abaaboo garaagaraa agarsiisu.
jireenya dhala namaattis abdii hora. Abaaboo booda fireetu jira waan ta'eef. Kanaafuu maal jedhani egaa abbootii is inquu awwaxxaashii jedhan. Is inquu awwaxxaash jechuun maal jechuudha? Is jechuun jecha giiziiti. Biqiloonni waan hawwataa agarsiisanii firee abaaboo hawwataa bifa garaagaraa qabu yeroo ijaan ilaalan nama mararu nama hawwatu abdii namatti toru agarsiisanii. Kanarraan kan ka'e inquu xaaxash jedhamuun akka dabalames seenaa mana kiristaanaa keessatti beekamaa jechaadha. Akkuma beeknu immoo dhugaadhumatti yeroo birraan bari'uu keessa namaatu gammadaa, samiin illee duumessi sokkee, samiin illee bareedee argama, ganama ka'ee biiftuu gaariitu ba'a, dirree irratti abaabootu jira, abaaboo kanallee kutee namni olii kennee baga gammadde jedha, kutee fuunfataa, kutee mana keessa kaawwataa. Abaaboon akkuma agartan hawwataadha. Egaa kan nama dhibu abaaboon kan inni hawwachiisu ijaan duwwaatu hin taane fireenis abaaboo dargama waan ta'eef. Egaa karaa adda biraan rakkinni hin darbee, yaaddoon hin darbee, beelli hin darbee, wanti nama sodaachisu hin darbee jechuudhaanis namni keessi namaadhaa hin gammada. Egaa akkuma ta'e egaa Waaqayyo bara 2016 keessa dhukkuba keenya nurraa dabarsee fayyina nuu kennuun iyya isaa nuuf haa ta'u. Nagaa dhabee ture biyyi lafaa kuni dhagaan namatti irratee jira. Waaqayyo wanta nagaa nama dhowwatu nurraa dabarsee nagaa bareedaa ta'e Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Egaa inni gaddaa ture gaddi isaa darbee bara gammachuutti gonfatu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa oolmaa gala bara 2017 isa 2016 duukaa wanti nu yaaddessu wanti nu dhiphu hundaa dabarsee gooftaan bara 2017tti waan hawwataaf gaarii akka maqaa keenyaatti akka yaada keenyaatti waan gaarii dabarsee nu laate warra galataa warra eebbaa nu haa taasisu. Egaa akka Waaqayyo waan gaarii nu taasisuudhaaf nu waan gaarii hojjechuu qabna. Egaa waan gaarii hojjenne waan gaarii nuuf ta'a waan ta'eef egaa waan gaarii hojjenne waan gaarii akka nu ta'uuf rakkina keenya gammachuutti, gadda keenya gammachuutti, dhukkuba keenya fayyinatti, dhabiinsa keenya argachuutti, nagaa dhabuu keenya immoo nagaa argachuutti jibba jaalalatti nu dabarsee nama jiraatu Waaqayyo nu haa taasisu. Egaa Waaqayyoodha waan hundumaa dabarsee nagaadhaan jiraataa waan ta'eef kan akka goonuuf kadhannaan giifti maaramii, eegumsaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, eebbi abbootii keenyaa, toloota wareegamtootaa guyyaa har'aa kana kan yaadatamanii arjummaan uumaa keenya Sillaasee nu wajjin haa ta'u. Kan itti aanu itti fufnaa galanni Waaqayyoof haa ta'u.